Maaliif gorwaataan du'in yoo si ajjeesanillee wanni kaatsi katabamte duutu duute ilma dhiiraati ati boru gartee dubartii namaa fuudhuu deemta. Ilma dhiiraati ati boru gartee ilmoo horuu deemta. Viidiyoon kan kennii faca'e. Gorwaatiin cimjet hin dubbatin ani rabbii kophee ijoollee dhagaa ijoollee dhuga daa'imman ijoolleen tun nama ofirraa akkasitti onneen jaraa geettee ofirraa onna gootuu miti. Uf hin galaafatinaa. Rabbi arsiirra innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Warri sheer gootullee warri waan san sheer goote ni beektaami hiikaa isaa. Warri komantii gootullee hiika ni beektaami abbaa komantii gooteef sheer gooteef ka inni rabbiin keessan maali rabbiin kiyya arsi yookaan darge yookaan jimma jedhu san garte kafartee waliin atillee akka jette sheeka birree gaafadhu kafarte atillee bar ka sheer goote ka viidiyoo san komantii itti kennite kafarte kun beektaami kafre bara namticha akka jedhe sun ni jirti abbaaf. Argamteellee jirti jechuu gartee zabana nabii kennaa salaatu salaam. Namtichi dararame lubbuu ofii baafachuudhaaf yoo inni rabbii biraa waamate gartee rabbiin isan qixaatu haga onnee isaa keessatti hin kafrii yookaan ammoo jecha san itti amanuuf hin jedhin. Warri rabbiin kiyya arsii walloo arsii maali asin durallee jimma walii godhaa turan sun ammoo abbichi ati sheer gootu. Viidiyoo san jal'attee komantii kennitu dhaqii sheeka feete gaafadhu an sheeka kafree waan san sheer godhe waan sani komantii kenne bala'u jedhe yookaan akkas jedhee sheer godhe dhaqii gaafadhu sheeka. Hukmii isaa sheenni siyaa kennu taphaami diiniin siyaasaan wasiin seenne achiin keessaa yaanuu miti. Kanaaf kana hundayyuu inshaallah barri gaafni ijoolleen teena wal fixuun sadarkaa kana geenne bara iyyinee dadhabne waan jedhan yeroon taqeerrooti jette sheekoleen teennaan manguddoon. Alhamdulillah rabbi gaafas illee kana dubbiseefi naan jettaniimi gaafas olumaayii afaan buutaasii abaartii naan jettaniimi alhamdulillah rabbii ki abaarsillee abbaan fedhe yoo gabbayee dachii sana qabatee na abaare akkan geennillee ni beekaa qarallee gaafas illee argechu. Maal jedhan manguddoon teennaaf sheekoleen teenna yeroon taqeerrootii yeroon taqarreetii namni salphataan gabbayii dubbadhu amma achi sheekatu waan akkasii dubbatee fatwaa kennee akkas godhaa bagadaatti akkas godha hin jiru hin jenne isin. Rabbi kama gaafachiin duraatii fi ka gaafasiifi kama hadhallee borullee jiru rabbi. Yeroon taqeerrootii miti tarabbiiti yeroon tokkoffatti. Rabbitti aantee si'ii gartee diinii ofii rabbiin si barsiifate yeroon. Ummata si jala jiru wanni rabbiin diinii ilmii si barsiiseef sheeka. Eebar nama hedduu tattaafatee sheeka ta'uuf aalima ta'uuf haafiza ta'uudhaaf hin dandeenye. Nama malatti hin kennu ilmii ofii rabbiin. Maaliif si kenne sheebalu siinaa jedhi miti. Guyyaa tun dhufte adda gadi babbassitee ka fudhate haa fudhatu. Iyyitee imaamaa darbitee akka gaafa gartee jawaar hin tuqinaa fi imaamaa darbitanii san gartanii maayikii cabsitanii sanitti guyyaan silaa maayikii cabsan guyyaan silaa imaamaa darban hadha silaa guyyaan manbara gubbaa gartee osoo fi quban qabne akka gaafa jawwee isin lafa dhooftu. Viidiyoo keessan qabna baraa sheekota. Wakkachuu barbaadani. Akka gaafa yaa rabbi mataa qabi warra abii deeggarullee abiillee ilmaan isaallee hin jenneesi. Ta'uu battanii san dura. Guyyaan silaa hadha. Yaa rabbi zaalima nurraa qabi. Yaa rabbi zaalima mataa qabadha osoo itti isinirraa gaabara. Yoo qajeellumma isaa feete qajeelchi. Yoo qajeellumma isaan feene yaa rabbi nurraa qabiin silaa guyyaa hadhaati. Yeroo ilma dhiiraa ijoolleen daa'imman mukolis suuxxee rabbiin kun arsii godhatee kun harargee godhatee kun jimma godhatee kun wallo godhate hadha silaa nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam takka dallananii aaranii quxuba irratti hin dubbanne gaafa daangaan rabbii cabe malee. Namni hadha sheekoleen maraamina uffolchaa olumaa'in yeroon isin dallantan yeroo daangaan oromummaatu qabe yeroo daangaan gandaatu qabe yeroo daangaan gaashi ebalufaa paartii ebalufaa tuqame akkasitti mataa qabi. Ebari nafne maatiin abiibii qofaa abichuu qofaa ilmaan isaa ilmaan teen paartii badhaadhinnaa miiliyoona 14 wayii kana 15 wayii hadha akkasiin 16 miiliyoona ganaa mataa qabettanii bare. Kanaafuu na uffolchallee takkarraa dhiifama isin hin gaafadhu. Haqa rabbii irraa
rabbiin guyyaa qiyaamaa tokkoffaa waan hadha ta'e geessitanii jaahilli hadha waa balleessaa jiru kun daawaa ittiin geettanii ilmi isin kenne quxbaa gootanii ganda itti gaafatama imaama gandaati sheeka hedduun kenna ulumaa teenna shee eebalu sheeka eebalu daa'ii eebalu akkasimi kabar sheekummaan hagana geettu tun bar sheeka yoo ta'e illee sheeka bar umriidhaan namni jaarsaa tokko bar sheekummaan lama kennamaami maaragni sheekummaa lama tokko umrii kalammataa ilmi yoo sheeka ilmii san taate irraa gaafatamta eessa ganda keessa sheeka taate irraa gaafatamta eessatti warra sheeka si beeku biratti adda sooshaal miidiyaan jira mana keessa tokko Mustafa kana banatteeti haa dhukkeessirraa kaasanii eega dhukkeessirraa kaasanii salphatte yaa rabbi durbiyya jalaa jana baasee yeroo ammaa uma keessaa galanii taa'anitu gaariidha akkasii diinii rabbii dhiisii haqa rabbiin kenninu siyaasaa sodaannee duriyya jalaan galle abbaa haqa rabbii tayoo irratti ati arrabamte irra waraanamte ajjeefamte rabbiin bakka guddoo sii qopheesse kabajaa itti qabdu dhiisii siyaasaa ajooftu tana gartee tayoo rabbiin gartee haqa qunnamsiise malee dogongorriif camba'aa fi gartee bocollisii bakka qabatan hin qabne tanaa gabbaanee irra wareegama kafallee gartee ilma namaa kanaa iyyaa jirra jechuudha. Anusoo akka keessa san rabbii ilmi na kennee jiraate wallaahi maal godhare nama hundaayyuu kennaa kenne rabbiin kaan sheeka godheet ol bira godhu kaa hunduu hujii qaba bare ni ramade rabbiin nu ramade hunduu bakka itti tolu qaba. Kanaaf rabbiin ilmi isini kenne ummanni hadha wal fixaa jiru badaa jiru kun ka gaara keessa wal fixullee biyyumattu hattuu ganda keessa waa hattullee warra hadha milishaa jinni bulchaa maalittu kaadirettu kana bar hadha keessa ishee koleen teenne bar yeroon teessanii sila bar hadha muummichi ministeeraa bar paarlaamaa qabdanii hadha bar rabbi akkana isin godhe malee maal isinii goola. Nama bar yoo isin nama kabaltan boloo jedhu uf duubaa qabdanii sila hadha dubbii faallaa ta'e dubbii faallaa ta'e. Ebar ganda kee keessa yoo ati qabdee quutee hiitee haadaan laakoo 8 hiitee ati garafte bar mootummaan hadha jiru baloo isin jedha bar duuba deebi'e. Mirga sii kennee namni tokko isin tuquu deemi. Islaama jechuun nagaa biyya nagaa godhii dama dalagee siin jedhe. Sheekulee ta'een alhamdulillah galgalaa illee taatu hedduun keessan dammaxxanii rabbi rahmata isin haa godhu ammallee fagoo jirtanii dammaqaa. Wanni dalagamaa jiru diinii keenya irratti dalagamaa jira. Ijoollee yoo taate biyyirraa biyya arabaan dhaqin hin jiru. Balaan ganda keenya arfan kana qofa qabatte daalachumaan Mustafaa maqaa isii dhawu kana isin keessa deemee kan isin kalee jala qabattanii Mustafaa irraa ajjeesaa ittan san gartanii. Sheekole. Gurbattii Mustafaa kan nama kuchisuu dhabeettan san gartanii. Eesumatu hadha boombii isin keessa kaayee isin ijjisiisaa jira. Arsiifan argeen jimmaaf walloon ganda arfan kana arfan tanaa beekama kolisuutu. Wani takka illee hin jirtu. Motorri eessa keessa jira? Fakkaatama akka Jawaar Maammattu ilmaan Arsii keessa jira. Arsii illeen eessa? Ganda murtaa'e keessa. Tana birrii kennaa tun dhattee Oromoo muka itti suutti eegasii kun illee ka'e gamasii muka kaanis suuqaa jechuudha. Nama hormitanii? Dhiba akkasii. Gaafa Arsii itti kaanii akka nu dubbanne kana dubbatanii tan harkaa saaxilamte Walloo dhaqa. Daalachi. Gaafa Walloon harkaa dubbiin baate Jimma dhaqa. Gaafa Jimma harkaa baate Harargee dhaqa. Caasaa isaatu jira bakka hundaa. Hadha wanni isaa tanaan kaasaniif as qofaa baroonni kaaste. TPLF illee gamasii gartee ijoollee biraa guuruu ganda waliin dha'u jirti. Namuu ganda ofii kokorsaa jira gartee. Nafxanyaa illee garasii kokorsuu akka hin dadhabne raayyaatti siyaattu keessa jira. Kokorsuun hin taaneef garasii ganda Amaaraa keessa. Asii Wallaggaa fi Shawaa kana keessaa kokorsaa jiran gara gurii dadhabanii. Teenna ammoo Suudi Arabiyaa irraa kokorsiteeti. Harargee Marsiin asii daangaa irraa walaafittu waan bakki taatu achiin liyyuu haayilii ijaaranii gamanaan gartee biddolii gannu baasuu jiran of folchaasin dheeradhe. Kanaaf ijoolleen Oromoo namni aqlii qabdan, namni qabrii qabdan musliima rabbi nu gaafata jettan. Irra isin deemu namni ani musliima dhiis Oromummaa. Biraa gallee balata Oromummaa. Oromummaa akka walitti dubbannu hin qabnu. Ta islaamummaatii walitti dubbanna. Ta diinii teennaa. San maal isin jennare? Waan isin daladdan kaadha gootan kana guutuu galmeen rabbi galmeessaa jirti.
rabbii waliin dhaquu yaatan. Warra bargaara jiru muka waliin suuqu san qofaan. Ijoolleen biyya namatti deemtanillee waan deemaa jiru argaa jirtan. Warri komantiin feemas jettanii wal jala yaatanillee. Zabanni kun diiniin keenya olumaa hidha gaafadha. Waan hadha ta'u kana nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam tokko nan bifne nuu himanii nu biraa deeman. Warra Bukaarii qara'ee kitaaba qara'ee dhaqaa gaafadha. Zabanul aakir zabana qaaniin dhabamtu. Zabana ilmi namaa hamtuun zinaan ifa baatee nama zinaa dalagu jallaan. Namni zinaa dalagu kun gartee ishmaa dhabee sheekni abboo zinaan haraama jedhuun dhabame. Karaarraa abboon karaarraa ciifadhu akkas karaa inni illee bara kan zinaa dalagullee karaa keessatti dalagu. Kan zinaa dalagullee karaa namni gabaa bahu keessatti karaa irratti karaa itti deemtu irratti dalaga inni buufate. Isiilleen abboola karaarraa inni illee. Namni itti dhufee maal jedhaan? Abboo xiqqoo karaarraa barree eessaan dabararee jedhaanii bira dabraa. Zabana zinaan gabaa baatu. Kunooti. Jechi gochi dalaggaan adda kunooti gabaa baatee jirti. Takka. Ilmi namaa yeroo nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam nama irdii namaa gocha namaa hordofu. Rabbiin ta'isaa gabbaasan hin jedhemi. Warra irdi namaa qote amma kaa sooshaal miidiyaa kana gubbatti namuuf suuraa waliitiif viidiyoo walii seef godhata. Maali guyyaa wayii eeggatee gabbaasuuf salphisuuf. Hadda namni bar waluma fuudhuuf dhiiraa dubartii waliin dhuftee yoo ol dura teetti malee harkayyuu teettu bar namni amanee hadda telefoonuma harka jiru kana rikkoordii na godhaaraa jedha shakka jechuudha. Eekaa mujiriimni garii yoo atam waliin haasoftee bar rikkoordii si godha. Warra nama caqafatu nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam warra rikkoordii kana jechuudha duubatti godhu. Guyyaa qiyaamaa rabbiin sibiila gartee sibiila baysee gurratti cobsaa. Eebara abbaan quba sin qabatu rikkoordii goota. Inni si waliin haasaa telefoonaan inni yookaan gartee wayii godhaa gaaf tokko irraa bahu rikkoordii isa goota. Hundi wanni diiniin kenna hafe wanni kana isin tuquuf waan hadha ta'aa jiru warri qara'ee olumaa hidha gaafadha. Kitaaba Islaamaa keessatti wanni takka hafte. Zabana irraa maa'ii waan dalagamu teekinooloojiin kun akka dhufu. Mee kabriimi amma sheekolee irraa guddoon argattan. Zaakir Naak, Dr. Zaakiriin. Dhaqaati afaan hundatti hiikamee jira. Yuutuubii gubbaa sarchi godha afaan Oromootiin illee Amaariffaan illee siidii saniin hin yaadadhu caqasaa. Telefoonni kun akka isiin dhuftu nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam akka himan. Zabana namni gartee akkas godhee harka kiisha kaayee akkasii qabatu nabi alayhi salaatu wassalaam rabbi kaan. Wanni takka jalaaftu hin jirtu bara. Nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam takkaa ofirraa illee waan takka hin dubbanne. Fedhii ofiitiin jechuudha. Rabbiin osoo nabiin alayhi salaatu wassalaam fedhii ofiitiin dubbate hidda isaa amaa kana kunna jedhe gartee rabbiin kenna subhaanallah. Wanni guutuun lafa keettee nu dhufte dardara of hin dagatin. Teknooloojii jala baatee yeroo jala baatee feemasii tahaa gosti tiyya akkasii ani warra akkasii jettee qilee of hin buusin. Wanni gootu maali haga dandeetti ilaali. Haga dandeetti yoo rabbi sodaatte. Yeroo ati bar imaana qabaachuun waan daladdu waan gootu waan haasoftu keessatti qaanii qabaachuu bartee. Yeroon ati aartu dallantu yeroo gosti keetu qabe maaltu qabeen yeroo daangaan rabbii cabte. Haqqi rabbii nu nyaachisee nu obaasee hafuura nu keessa godhee hadha teeknooloojiin kun ni'ima beektu hadha rabbiin fidee akkanatti eenyas gubbaa wal caqabu. Ni'ima bara irraa nu gaafata bara. Waan gaariin fayyadamaa jirra muhamtuu. Kanaaf olumaayiin albee gara lamaaniin qara qabuu jedhan. Qarri tokko ka waan gaarii muru qarri tokko ka waan hamtuu muru. Wanni nu as gubbaa goonu wanni nu as gubbaa laallu kun guutuun isaatu yookaan sharri yookaan khayri yookaan malaayikaa harka bitaatu nurra katabaa yookaan tamirgaati. Yaadannaa kana as gubbaa oolla waa sheer goona waa laalla komantii goona ni caqafna maal caqafna maal laallaa eenyu komantii gannaa eenyu sheer goona guyyatti hagamii miizana keenya gubbaa hagamtu dhufa. Eekaa wanni ati caaltuun yoo miizanni kan kee gartee khayriin tantee caalte eekaa rabbiin yoo khayrii sii fedhe yoo rabbiin si herreguu baate takka takka deebise namni rabbiin takka takkaan herrega alaakamee jedhan. Baddii xixiqqoo yoo siqqoo cuurra baate rabbiin
namni rabbiin badii xixiqqoo ati maasiyaa xiqqoottee ofii quban qabne namni rabbiin akkanan goone itti herrega halaakamee jedhan gaara Huud geettee halaatti. Yoo rabbiin miizana san qofaan khayrii sii fedhes dabarsitee dabartaa jechuudha yookaan yoo sharriin tee caalte ni halaakamtaa jechuudha hammi rabbii isin dhaqqabee.